jeetiin gizaa isin akkasi waay nadhiisi nan tukin jetuun daa'uu beekaa fi nusi gaanaadha ammadi sirri dhidhiibu jira quuqaa isii seen hundarraa buqqisu jira dhimmiti sun narraa haftu mana murtii rabbittiin deemee himadha. Namnummaan akka keetiitu maali akka du'a jettee amma akkatti jechaan. Kabajamoo abbaa seeraa kana booda miilaan hin deemu jechuudha harkaan lafa qabadhee deemuu malee. Si huqqataa lafee haanxii kana silaas deebitee maalitti gooti qaama jiraa san gartee isiin. Kabajamoo abbaa seeraa akka ijoolletti harkaan gattaayatiin lafa qabadhee deema aanummaan guddaan kun. Ammuma deemnaan jiikaa mana murtii gurraachatti ifaa fudhadhu. Aboo saayiba keenya dhageeffadhu haadhiyoo tana gudiin na qabate gudii ajaa'ibaat akkasitti himame. Waanuma akka bibiroo kiyya wanni guyyaan si mudataa oolu tana xiqqatti gudii jettee natti himu deemtu tun. Biroo kanaan dura jaartitti yakkaan mana dhidhiibbaa geessu deemu siimeetiin ture miti. Eegumaan bakka dhidhiibbaa geessiyaasa amala addaa tokko na fidatee siin jee. Mana dhidhiibbaatti jetteetti bakka amalatti jijjiirratan geessisee duraanati. No, manuma dhidhiibbaatiin geesse. Kanumaan mana dhidhiibbaa geesse gaa dhidhiibbaan nuti biyya teenyatti tan dur beeknu beektaa dhalaas dhalaa dhidhiibbaa dhiiraas dhiiraa dhidhiibba beekna. Ajaa'iba barana teekinooloojiin guddattee waan ajaa'ibaan na mudate. Bannee boo dheerumaa dhidhiibe qofanaan jiin malee. Ammallee ni yaada dhalaal guyyaan mana dhidhiibbaa geesse sanatti ol seenuun taatu naanjanii ulaa dura naambisanii yeroo dhidhiibuu jiran sanis waay jettu sagalee takkanumaan dhaga'anii gaafa san. Dhidhiibbaa jennaan qaama hundaa'uu dhidhiibanii waliin siigaan gaajilmatti bakka ati dhidhiibdee waliin ga'uu dadhabde hunda. Yeroo duraa gaadhalaa dhidhiibattiin beekaa haadhuma ammadii dhidhiibuu jira jeetiin gizaa isin akkasi waay nadhiisi nan tukin jetuun daa'uu beekaa fi nusi gaanaadha ammadii sirri dhidhiibuu jira quuqaa isii seen hundarraa buqqisu jira jeeti lakkaanuu isaa waan bira jirani. Mee nadhiisi akkaan guyyaa san ta'e hoodaa fi mana san hin buqqisini ammumaan tana sirri na adda baatee weega isin amala na jijjiirachuu eegaltee booda. Amma amallisii hangam takka jijjiirame kaduraanirraa maal faayetti akkam faana godhisin jetti. Wanni hedduu si ajaa'ibu dur dhiirtummaan akka keetii addunyaa tanarra jirtuu naan jechaa turte. Eegaan amma bakka dhidhiibbaa geessee booda ati wayi dhiira cinaa dhiiraa ammuma amma kannaan jetti. Namnummaan akka keetiitu maali akka du'a jetti amma akkatti jechaan na tuttuuti. Waan isin taatee walleenuu kanarra jira agarteesse'a. Miskiin ammaan tana walleenuu kasarra jira agarte. Silaahuu filmii keessattuu gizaa laalamu warri nama dhidhiibu sun warra jiraa direetii qabu sani. Ati si huqqataa lafee haanxii kana silaas deebitee maalitti gooti qaama jiraa san gartee isin ajaa'ibee bultiin nama keenyaa hedduu diigamu jira sababa dhidhiibbaa kanaan. Kanaafuu namni hundinuu jabaatee dhidhiibbaa leenjuu qabaan akka jaartii isaa fi dhidhiibbatuuf. Kanaafuu namoota nama attasa bakka dhidhiibbaa jaartii isin geessan bira taa'aati ilaalaa yookaan kaameeraa kaayyadhaa deema yoo bakka biraa tuqee kaallicha sana akka galaaftaniifitti honoon kanumaan sinjaa arrarraa kaaftee dhidhiibbaa leenjuu qabdaan sinjaa yaa bada dhidhiibbaa. Kanaafuu taa'ee biroomee namumaan deemee miidiyaa dhaqee hawaasa keenya guutuudhaaf hima bultii nama hedduutu akka keenya kanatti diigamu jira sababa dhidhiibbaatiin. Kanaafuu taa'ee ati nagayaan oli deemeetiin amma uummata guutuu gabaasaani. Kabajamtoota hordoftootaaf daawwattoota koo kan oduu ammaas nutti mu'an orookaanium. Namootan haadha manaa keessan sababa dhibdee adda addaatiin yookaan quuqama isii seenne mana dhidhiibbaa geessitan hundaaf. Namootan haadha mana keessanii mana dhidhiibbaa geessitanii hulaa dura dhaabbachuudhaan eeydan yookaan achi geessitanii biraa deebitan yookaan ergitanii jalaa haftan marti keessanuu of eeggannoo cimaa gochuu qabdaniin dhaamsa orookaanium. Kanaafuu kan dhalaa dhidhiibuu dhiira waan ta'eef kan dhiira dhidhiibuu dhalaa waan ta'eef isin warra shamarraniitis jaarsa keessan mana dhidhiibbattin ergina. Ifiif mataa keessaniif wal dhidhiibdanii wal shukkuumuu qabdan isinummaan
malee wal dhidhibdanii bultii teessan diiguu hin qabdan hin jedha. Namni hundinuu narraa barachuu qabaanuu jaartii xiyya mana dhidhiibbaa geessee amala walii wallaallee wal dhibnee jirra. Kanaafuu of eeggannoo cimaa godhaa isinin jaa galatoomaa ulfaadhaa. Maal haajamtee dhufte as? Kabajamoo abbaa seeraa namticha tokkotu maallaqaa nan bira kaayyadhe naaf kennuu didee na kaade. Yeroo itti kennitu ati ragaan bira jira. Tokko ragaan matuma isaati inni nuu asirraan fuune jeenan kaanne bar dhiira taatu kottu fudhadhuu naan jee malee. Kanaafuu irraa si fuuna waan ta'eef hanga irraa si fuunutti ati obsuudha qabda. Itti deebiteetu isin gaafateen nuutu seeraan irraa fuudha eega ruftee himatte booda. Kabajamoo abbaa seeraa maallaqaa kana ammaaf fardiidhaaf haajaafi barbaada waan ta'eef daddabtanii saffisaan akka dhimma kiyya kana naaf raawwattanii barbaada. Eegaa akka dafnee siif raawwannu barbaadde ati harkaan deemuudha qabda. Kabajamoo abbaa seeraa akka ijoolletti harkaan gattaayatiin lafa qabadhee deemaanummaan guddaan kun. Harkaan deemu yooniif siif hin galle deemtee yooniif saahiba qabaatee hiriyaa kee gaafachuudha dandeessa malee yeroon gubin namni biraattis si boodaan taraa eeggachuu jira bayuuli. Kabajamoo abbaa seeraa kana boodaan miilaan hin deemu jechuudha harkaan lafa qabadhee deemuu malee. Fixadheetti hin jiraan. Bro maali abbaa murtii maaksin jee arrammoo fuula keetirraa gaddaatu mul'ata. Silaas addunyaa tana gaafarraa deeman bichaadha gammada malee gammachuun eessa waa jiraa miti. Abbaan murtii fixuu barakinaan jee waan si ajaa'ibu. Kana booda ati harkaan deemuu qabdanaan jee akka beeyladatti. Harkaan deemu jechuun saba lafa qabadhu jechuu osoo hin taane waan barcaa nu kennii jechuu isaati waan barcaa ittiin kennitu ati. No hin kennu waan barcaa isaanitti bakkaan isaanii kennu miskiina rakkataa tokko yoo rakkoo fureen irraa jetti. Dhimmiti sun narraa haftu mana murtii rabbittiin deemee himadha. Sa billaa aleeka kunoo akkana gaadhiire jechuun erga akkas ta'e anis sooleeshina siif hin qaban sinjee mana murtii gurraachaatu jira mana murtii rakkataa bakka namni an aangoon qabajee an humnaan qabajee qabeenyaan qabajee rakkataa tokko itti roorisee kar takkatti dhokachuu hin dandeenye mana murtii gurraachaa Hamzaa Sheikh Jaabirtiin si qajeelcha billaa aleeka. Manni murtii gurraachaa kan jettu kun mana murtii akkamii? Bakka harkaan deemanii moo bakkumaan miilaan deemee dhaqu? Wayii fi kan harkaan deemanii dhimmatii yanaa fixanii? Yoo harkaan deeminaan jaan kanaas hin dhaquufin sin jaabar. Hamzaa Sheikh Jaabir kun manni murtii isaa akkamii sila? Eessatti argama? Manni murtii gurraacha Hamzaa Sheikh Jaabir bakka hundatti argama. Bakka fedhetu haqni rakkataa hin dhokatu qoratee jala bu'ee akka dhimma isaatti fardeessee qaashii tokko osoo sirraan nyaanne haqa baasee uummatatti hima. Mana murtii gurraachaa jala abbaan fedhe dhokachuu hin danda'u. Haangoo qabus abbaan qabeenyaatis. Rakkataa fi abbaa qabeenyaatis ija takka laalee abbaa qabeenyaatiif rakkataa walqixa godhuudhaan ija takka laalee dhimma rakkataa jala bu'ee fatashee qoratee baasuudha. Waan halkan dukkana keessatti godhaniiru mana murtii gurraachaa jalaa hin dhokatu. Kanaafuu mana murtii gurraachaa Hamzaa Sheikh Jaabirtii waliif kallattiin deemte haqa kee kas jiru ammasiif murteessee si baasa hiccitii dhokate hunda jala qotee akka waan dhimma isaatti jala bu'ee. Kanaafuu mana murtii gurraachatti himadhu manni murtii gurraachaa mana murtii rakkataati. Fitadheen. Akka nagaa baganaaf himte waan naaf furmaata ta'u. Kanaafuu ammuma deemnaan jiika mana murtii gurraachatti ifaaf fudhadhu.